Ashamaa jirra jirtu hordoftoota kun nagaa qabdu bakka jiraattan anillee nagaadha. Har'a jechuudha haala kamiin iimeelii keenya akkamitti akka jabeeffachuu qabnu, akkamitti riikooverii qulfii akkamitti akka itti hojjetachuu qabnu isinitti agarsiisaa jechuudha. Aga dhumaatti na hordofa. Warroonni haaraa dhuftan subskiriipinaaf godhaa mallattoo ishii kanarratti ol kan jettu tuqaatii maatiinaaf ta'a barnootaan guyyaa guyyaan gadhiisu akkasiin bira ga'uu barbaadan haala kanaan tuqaa jechuudha. Barnoota haga hammaatti isin darbe keessaa iddoo viidiyoo kana yoo tuqxan as keessa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf as keessa irraa baradhaa laalaa isiniin jedha wantoota isin dhibee as keessa laalaa hoggaaffii qabaattan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Video ko like gochuu hin dagatina video ko akka namni biraa argee irraa baratu ta'a malee waa biraa miti jechuudha. Kanaaf video ko like gochuu hin dagatina isiniin jedha. Amma barumsatti isin dabarsaa jechuudha. Iimeelii keenya akkamitti akka jabeeffannu isinitti agarsiisaa aga dhumaatti na hordofa. Iimeeliin keessa yoo qulfii hin qabaanne haala kanaan gubduu tana ta'ee taa'a jechuudha. Ta'u qulfii haa ta'u ta'u tana haa ta'u suurri ishii galgala haa ta'u malee yookiin qulfii taati yookiin kanuma taati keessan irratti kiyyaamma akkasitti jirti bantuudha jechuudha. Amma qollifamtee jirtu ishiin tuni otoo cufamtee mallattoo raayitii agarsiisti. Kanaaf kan immoo qulfii itti godhannee yookiin immoo sirreeffachuu qabna jechuudha. Wanti kana riikooverii itti hojjetannee qollifachuu qabna jechuudha. Amma otoo qulfii kan qulfii qabu otoo kuni jechuudha amma kan sirrii jiru jechuudha qollifamee jira. Ta'u qulfii haa ta'u aankoo amma akkasitti jira. Haala kanaan qulfii ta'ee agarsiisuu qaba jechuudha. Iimeelii keenya karaatti jabeeffannu isinitti agarsiisa. Namoonni baay'een fakkeenyaaf Facebook kan kana yoo namni paaswoordii isaa jala argi Facebook koo namni seenee maal jedha yoo namni Facebook paaswoordii isaa argi waanuma Facebook irraa qabdu si hordofa garuu iimeeliin akkas miti iimeeliin wanta moobaayilii kee irraa qabdu namni yoo argi guutummaatti si hordofuu danda'a jechuudha arguu danda'a wanta si sarchi gootan wanta si ilaaltan arguu danda'a jechuudha kun immoo iimeeliin wanta moobaayilii iimeelii malee moobaayiliin nama silattuu hin jiraatu. Ta'u namni siniif haa banu ta'u abbaa barbaade otoo sinin bakka sinin beekne amma namni tokko iimeelii isaa bakka jiru iyyuu hin beeku ta'a. Amma jechuudha iimeelii keessan yoo nama harka jiraatillee banattanii kophaatti kan dhuunfaa keessanii godhachuu qabdu. Wanta sin moobaayilii irra qabdan waan namni arguuf googiliin iimeeliidhaan jira pilaastooriin iimeeliidhaan jira wanta hunda jechuudha akka namni hin argine iimeelii keessan jabeeffachuu qabdu. Iimeelii malee moobaayiliin keessan socho'uu jechuudha. Malee wanta faayidaa qabu. Kanaaf amma akkamitti tana qulfii itti godhannee mallattoo raayitii itti godhanna kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Seetingii keesseenna. Erga haala kanaa seetingii keesseenna jechuudha. Iddoo Google jedhu barbaanna. Silkiin keessan ni qaba jedhee yaada kan nama kamiyyuu Google kan jedhu kana ni qaba. Karaa biraa sirreeffachuu dandeessu garuu ani karaa kana salphaadha jedhee waan viidiyoo dheeressuun barbaanneef asirraa isinitti agarsiisuu dhufe Google kan jedhu kanarra seenna. Google kan jedhu kun hin jiru ta'ee mallattoo sarchii as gubbaa kanarratti Google jettanii barreeffattanii isinii baasaa jechuudha achirra xumina. Erga haala kanaan nu bahee iimeelii baay'ee qabaattan asirra tuqxanii kan itti riikooverii godhachuu yookiin qulfii godhachuu san barbaadan filattuu jechuudha as keessa asirra tuqxanii. Kanaaf kan filatta san irratti amma maal gootu anamma kanumarra seenuu barbaade waan ta'eef kun jalatti iimeelii jira jechuudha. Manaa jiru Google akkaawuntii kan jedhu kanarra tuqna. Sanaa booda barreeffamni jala ni jira jedha personal info jedha data and Riyaal jedha sanaa booda security kan jedhu ni jira barreeffamni jalaa innaannaa jechuudha. Amma as keessa as bunneetu iddoo security jedhu kanarra tuqna. Erga haala kanaan nu baasee amma tun akkasitti jirti. Silkii keenya irra ol bunnaa jechuudha. Ol bunnaa iddoo kanatti kunoo recover point kan jedhu kana add mobile point number jedha jala isaatti. Asirra tuqnaa jechuudha lakkoofsa keenya itti geeshina asirra tuqnaa. Obsaan na hordofaa obsaan na hordoftan sinii gala. Viidiyoo gimmaashoo walaaltan gimmaashoo dhiftan sinii galu. Asirratti paaswoordii keenya nu gaafata paaswoordii iimeelii jechuudha. Paaswoordii iimeelii keessanii jabeeffatuu qabdu. Hin beektu warra beektan jechuudha paaswoordii iimeelii keessanii asirratti gashitu.
ammatti gashaanii. Erga haala kanaan paaswoordii iimeelii keessanitti gashitanii neekistii tana tuqxu. Paaswoordii iimeelii keessanii akkanatti isinii fudhachuu qabaa jechuudha. Erga haala kanaan paaswoordii iimeelii keenya fudhatee maal goonaa add recover point kan jedhu kanarra tuqnaa. Yeroo achirra tuqnu lakkoofsa keenyatti gashinaa jechuudha. As gubbaarratti biyyoota garaagaraa waan jirtaniif footoo lakkoofsa Itoophiyaa ta'in banattaniif bareedaadha. Maaliif fuulduratti siimiin biyya ormaa kun gaafa Itoophiyaa galta isiniif fayyadu waan ta'eef lakkoofsa fa'aa biyyaa fudhattanii waa tokko tokkotti sirreeffattanii bareedaadha jechuudha. Garuu immoo os sirreeffachuu barbaaddanis boodarra lakkoofsi itti qayyaramaa jechuudha. Yeroo galuu kaataa Itoophiyaarra qayyarachuu ni dandeessu jijjiiruu jechuudha. Kanaaf amma lakkoofsa as gubbaarratti gashitu gashiisni agarsiisa. Koodii dawwaltanii irraa fudhattu nama Itoophiyaatiin banattan koodii erga waan ta'eef kan koodiin irratti dhufu sana. Erga haala kanaan lakkoofsa keessan itti gashitanii neekistii tuqxu. Achii booda kunoo amma fudhatee jira. Maal goona? Iddoo kanarratti geet koodii kan jedhu kanarra tuqna. Amma koodii ergaa jechuudha. Obsaan eeggadha. Kunoo jechuudha amma koodiin dhufee jira. Tokko obsaan na hordofa. Erga haala kanaan koodiin dhufee itti galfannee iddoo kanatti verify kan jettu kanarra tuqna. Amma fudhate koodiin dagadhee jechuudha. Koodii seeraan ittiin gashine dhiifama koodiin dogoggoree amma koodii itti gasheen jira jechuudha. Erga haala kanaan koodii itti galfannee jechuudha. Iddoo verify kanarra tuqna. Amma kun fudhatee jechuudha dura koodiin dogoggoree. Kana booda kunoo lakkoofsa keenya nuu fudhatee jechuudha. As gubbaarratti duubatti deebina. Duubatti deebina jechuudha. Amma lakkoofsa keenya itti gashinee kunoo iddoo kanarratti jechuudha. Lakkoofsi suni as gubbaarratti nuu bahee jira jechuudha. Maaliif wal fudhate waan ta'eef. Asanaa booda ammoo jala kanatti recover email jedha. Azalatti maal gootu azalattis ni gashitu. Asirra hoo tuqxan maal sin gaafata ammas paaswoordii sin gaafata keessa seenuuf. Maaliif paaswoordii sirriitti paaswoordii iimeeliin jabeessuu hin jabeessa waan ta'eef kanaaf akka simta'e sirriitti adda baafachuuf baay'ee tokko xinniqaaqee godha. Paaswoordii keessan asirratti gashitu. Sanaa booda iimeelii lama qabaachuu qabdu. Iimeelii haaraa bantaniit iimeeliidhaan cuftuu jechuudha. Akkuma lakkoofsan cufne kana as gubbaarratti iimeelii sa'aatiin amma cufaartu natoon taane siniif yaa galu. Iimeelii amma cufaarta natoon taane iimeelii isa kana eegu kan isa kana siniif eegu jechuudha. Koverii ta'e isa fiddanii dhuftanii recover iimeelii add iimeelii adrees kan jedhu kanarra tuqxanii paaswoordii keessan itti gashitanii jechuudha. Sanaa boodarra iimeelii san itti gashitanii bakka sanaa booda wal isiniif simataa jechuudha. As jalatti iimeelii sun immoo akkuma lakkoofsa kana as jalatti dhufaa jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Amma kunoo iddoo kanatti inni sila gubduu ta'ee jiru sun amma mallattoo raayitii fidee jira jechuudha iddoo kanarratti. Maaliif sirreeffannee jirra waan ta'eef. Deebisee immoo iddoo kanarratti jechuudha. 2 step verify kan jedhu kanarratti oonii ta'uu qabdi jechuudha ishiin kun. Yoommoo namni biraa iimeelii keessan keessa jiraatee iimeelii keessan si waliin fayyadamaa jiraate atee jechuudha. Jala kanatti sinii fidaa jechuudha. Amma tokkittiin ishiin asirraa raayitii qabdu kuni keessanii jechuudha. Yoommoo namni biraa jiraate as jalatti sinii fidaa manage device kan jedhu kanarra tuqxanii nama si waliin fayyadamaa jirullee beektanii keessa baasuu dandeessu jechuudha. Amma kiyya tokko keessa jira jechuudha as jalaan. Amma kuni kiyya isa kana raayitii qabaddoo kanarraa haala kanaan as jalatti kunoo sinii fidaa jechuudha.
nargitu biyya isaa wajjin illee jalatti kun Keeniyaa jedha waa'ee kana barsiiseen ture yeroo darbee anamma kiyya bahariin jedha haala kanaan jira iddoo kanarra xuxxanii log out kan jedhu kana xuxxaniitu yoo asirra xuxxan sinii baa jechuudha keessa haala kanaan diileet keessa gootu jechuudha nama si waliif fayyadamaa jiru yoo paaswordii iimeelii keessanii beektan malee paaswordii isin gaafataa jechuudha. Kanaa fi barnoonni kana fakkaata akka irraa barattan abdiin qaba aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.